Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asham harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raap. Akkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa. Egaa yeroo darbe intarneeta gahaa ta'ee fi akkanumallee bilbila keessan yookaan immoo laaptooppii keessanitti fayyadamuudhaan appilikeeshina akka TikTokii fi YouTubeedha isiniif kafaluu danda'u akkamitti akkaawuntii banachuu dandeessan, akkamitti hojjechuu dandeessan, taaskiiwwan achirratti hojjechuu dandeessan tokko tokkoon isiniin dhaqqabeetiin jira. Har'a immoo qabadhee kan isiniif dhufe yeroo jalqabaatiif egaa akkaawuntii isaa banachaatiin isinitti agarsiise yeroo immoo withdrawn isaa doolaarri keenya guutetti baasee isinitti agarsiisa isiniin jechaatiin ture. Har'a immoo withdraw method isaa akkamitti baafachuu dandeessan kan jedhu ni ilaalla. Karaa egaa baafachuudhaaf kan isin barbaachisu doolaara 10 ol ta'uu qabdanii doolaara 10 almost guuteetiin jira. Akkuma asirratti argatan doolaara 16.8 almost naannoo doolaara 17 yaaliidhaaf ajajeetiin ture. Sababni isaas kafalamoo hin kafalu kan jedhu check gochuudhaaf jechuudha. So kaffaltii isaa akkaataa ittiin baafadhe karaa ittiin baafadhe step ittiin baase tokko tokkoon isiniin dhaqqaba. Doolaara 10 gahuu qofa isin gaafata. Inni biraa immoo akkaawuntii akkamitti verify taasisuu dandeessan kan jedhu har'as isiniin dhaqqaba. Akkaawuntii keessan verify gochuu qabdanii akkamitti gochuu dandeessan kan jedhu isiniin dhaqqaba. Doolaara kana immoo karaa baankiitiin osoo hin taane karaa exchangeewwan adda addaatiin baafadhe Binance ta'uu danda'a, Bybit ta'uu danda'a, Telegram wallet ta'uu danda'a, OKX ta'uu danda'a, Bitget ta'uu danda'a. Exchangeewwan cryptocurrency kunniin hundumtuu walletiiwwan kunniin ni ta'u. Walletiiwwan kanneen immoo akkamitti banachuu dandeessan kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Isaan immoo akkamitti verify gochuu dandeessan viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Doolaara exchange irratti galfattan immoo akkamitti gara baankii keessaniitti jijjiirachuu dandeessan, doolaara akkamitti gurgurachuu dandeessan, gara qarshii biyya keenyaatti akkamitti karaa baankiitiin jijjiirachuu dandeessan isiniif hojjedhee jira. Har'a immoo appilikeeshina Buuzar jedhamu kanaan irraa akkamitti qarshii hojjettan baafachuu dandeessan, akkamitti immoo akkaawuntii keessan verify gochuu dandeessan, karaan ittiin hojjettan immoo maal fakkaata, steppiin isaa maal fakkaata kan jedhu isiniin dhaqqaba hanga dhumaatti. Nafaana turaadha. Egaa viidiyoon tun YouTube chaanaalii lamaan irratti iyyuu ni darbiti. Sababni isaas namni baay'een akka irraa fayyadamu barbaada. Appilikeeshiniin kun akka TikTokidha, YouTubeidhaan ni kafala waan ta'eef. YouTube chaanaalii kan gosa Soofuma Raap irratti illee akkanumallee Soofuma Akaadaamii irratti illee ni darba. Kanaaf hundi keessanuu daawwachuu hin dagatinaadha. Warroonni hanga ammaatti Buuzar aappii hin eegalin immoo viidiyoo tana ilaaluudhaan salphumatti eegaluu dandeessanii ergasii immoo viidiyoo isa lammaffaadha. Inni kun withdraw method fi akkamitti verify gochuu dandeessan karaan ittiin hojjettanillee tokko tokko ifa isiniif taasisa. Hanga dhumaatti nafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii kan keessan kan hojii onlaayinii, teekinooloojii akkanumallee barnoota onlaayiniidhaan wal qabate karaa ittiin qarshii argachuu dandeessan hunda karaa ittiin argachuu dandeessan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like, share gochuun irraanfatinaadha. Daa'im gara barnootichaatti. Egaa duraan dursinee kan ilaallu gara aappichaatti seennee qarshii hangam akka hojjechuu danda'e isiniin dhaqqaba. Ergasii immoo akkamitti withdraw gochuu danda'e kan jedhu isiniin dhaqqaba. Step ittiin hojjechuu dandeessanillee wantoota tokko tokko taaktika isin itti fayyadamuu qabdanillee amma isiniin dhaqqaba. Hanga dhumaatti nafaana turaadha. Egaa duraan dursinee gara Buuzar aappitti seennee kanaan dura akkaawuntii akkamitti banachuu dandeessan, akkamitti eegaluu dandeessan kan jedhu ilaallee jirra dandeebinu. Har'a karaa ittiin baafachuu dandeessanii fi karaa ittiin hojjettan tokko tokko isiniin dhaqqaba. Jalqaba irratti kan ilaalu gara Buuzar aappitti seentanii Buuzar app yeroo hundayyuu yeroo viidiyoo upload gootan Intarneetni keessan gahaa ta'uu qaba. Intarneeta gahaa qabaachuu qabdanii. So garanatti seenneetiin jira. Yeroo seennu akkuma asirratti argatan reetii isaa asirra ilaaluu dandeessanii akkamitti dabalaatiin akka jiru. So withdraw gochuu akkaataa ittiin dandeessan isinitti agarsiisuudhaan kan kootiin duratti wanti isin gochuu qabdan sooshaal miidiyaa adda addaa irraa viidiyoowwan akkanaa kanneen buusaatii gallakkisaadha. Viiyuudhaan argachuu warroonni barbaadan. Egaa akkaawuntiin kan koo kun isa orijinaalaa miti lammaffaadha. Isa tokkoffaadhaan baay'ee tokko irraa hojjechaatiin jirra. Isa kanas irraa hojjechaatiin jirra. Akkaawuntiiwwan garaagaraa bilbila garaagaraa yoo qabaattan akkaawuntiidhaan baay'ee banachuudhaan irraa hojjedhaadha. Namootaaf hin fayyid godha karaan ittiin hojjetan salphaadha. Viidiyoo gallakkisuudhaaf garuu taaktikni isin itti fayyadamuu qabdan mallattoo eda'uu kanatti fayyadamuudhaan ergasii immoo viidiyoo filattan. Ergasii immoo viidiyoo gallakkisuu barbaadan kanneen keessaa ni filattanii fi viidiyoon fakkeenyaaf kan qopheesse isa kanaadha. So ergasii immoo next jettan. So viidiyoon gallakkisuudhaaf qophaa'e kana TikTok irraa buufadhe. Coverii irratti fuula dura recovery irratti kan ta'uu qabu maalidha kan jedhu jalqaba asirra qopheeffadha. Fakkeenyaaf isa kanaadha. So asirra description ni barreessitan. Fakkeenyaaf funny video. Sport funny video jedhee irra barreessa akka title jechuudha. Karaa ittiin hojjettan isinitti agarsiisuudhaaf. Amma immoo asirratti kan fayyadamuu qabdan hashtag fayyadamaadha. Hashtag hedduu tokko fayyadamaadha. Ergasii irra barreessineetiin jira. Kan itti aanu immoo tag people. Taag gochuu dandeessan namoota jechuudha. Fakkeenyaaf namoota asirratti argaman kanneen keessaa taag itti gochuu dandeessan.
Isaan kanneen ilaalaa asirratti taag gochuudhaan raayit irra gochuudhaan namoota baay'ee taag gootanii namoonni kunniin akka isiniif ilaalan gochuu dandeessan erga siddaan gootan. Inni biraa immoo asirratti haashtaagiidha. Haashtaagii sirriitti itti fayyadamaadha. Haashtaag kan jettu kanarra kilik gochuudhaan haashtaagiiwwan jalqaba irratti inni riikoomandi isiniif godhu baay'eetu jira. Isaan kanneen keessaa hanga dandeessan tiik irratti godhaadha. Maaliif haashtaagiidhaan kunniin viidiyoon keessan nama baay'ee bira akka dhaqqabu isiniif taasisa waan ta'eef haashtaagiiwwan kanneen itti fayyadamuu hin dagatinaadha. So almost haashtaagii 15dha kan itti fayyadamuu dandeessan. So ergasii mooddaneettan. Egaa amma lokeeshinii illee filachuu fi dandeessanii lokeeshinii itti argamtan jechuudha. Ergasii immoo sheer kan jettu kanarratti kilik godhaa. Inni guddaan immoo asirratti edit kavariidha. Fuuldura irratti kan argamu jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoon kun jalqaba irratti kan ilaalamu isa kanadha. Isa kana gochuudhaaf immoo edit kavarii ni filattaniif fakkeenyaaf asirratti edit kavarii ilaalaadha. Garaagarummaa qaba miti akkana yeroo galchitan edit kavarii jechuudha. So kanneen keessaa garuu kan moor filatamaadha jedheetii yaada isa kanadha. So isa kanatti irra filatamaadha jedheetii yaade ergasii immoo add from gallery irraallee fudhatanii adeetti godhachuu dandeessan akka thumbnailitti jechuudha. Akkanumallee dan jedhaa jechuudha. So viidiyoo kana amma gallakkisuudhaaf share. Okay? Amma viidiyoon kun gallakkifamaatiin jira jechuudha. Asirratti ilaalaadha. Asirratti gallakkisuu irratti argama jechuudha. Viidiyoowwan kanneen gallakkisuudhaan viewdhaan argachuu dandeessan. Inni biraa immoo referaalidha. Fakkeenyaaf amma professional dashboard kanarratti 3.9 maal hojjedheetiin jira? Doolaara hojjedheetiin jira. Asirratti kilik gochuudhaan amma fakkeenyaaf kan kanaan dura ajajee isinitti agarsiisu. Approved kan naan ta'e jechuudha. So akkuma asirratti agartan referral irratti kilik godhee 3.9 irra gaheetiin jira. Isa kanas 10 erga guutee booda argachuu danda'a. Nama 23 affeeree doolaara 3.9 argadhe. Isa kanaan dura ilaalaadha. Asirratti bakka mallattoo kanarra kilik godhu payment approved kan jedhe kana doolaara 16.8 akkaataa ittiin baafadhe isinitti agarsiisa. So haala kanaan hojjettanii jechuudha. Inni biraa immoo inviteedha. Namaaf invite godhu namaaf affeeruu jechuudha. Ergasii immoo dootii asirratti argamu 3 irratti kilik gootanii dootii 3 kanarra kilik gochuudhaan nama affeeruudhaaf invite a friend kan jedhu kanarra kilik gootanii invitation koodiin keessan asirratti argama. Isa kana referral linkii kana koopii godhaa nama affeergaa karaa social media adda addaatiin jechuudha. Namoonni yeroo ittiin galan doolaara kana hojjechuu dandeessan. Inni guddaan immoo karaa viewtiin fakkeenyaaf viewdhaan isiniif kafala isas ni ilaalla jechuudha. Amma immoo dhaggeeffata kan koo akkaawuntii keessan asirratti wanta tokko barreessuu hin dagatinaadha. Edit gochuudhaan edit profile kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan wanta hojjettan tokko asirratti barreessaadha. Following kan koo amma 146 asirratti argama. Egaa doolaara hojjedhe kana akkamitti baafachuu akka danda'u amma isinitti agarsiisu. Professional dashboard kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan gubbaa kanarratti garuu wantoota lamatu argama. Tokkoffaa pointii fi sooshaaliidha. Sooshalii jechuun namaaf invite kan gootanii fi kan maaliidhaan argattan asirra baafattan jechuudha. Kan viewdhaan argattan. View nama viidiyoo keessan ilaalee kanaan argattan jechuudha. So amma viidiyoon amma kun gallakkifamee jira argitanii fuula duratti viidiyoowwan kanneen irratti kavariin argamu kana ta'uu qaba. So asirratti wanti isin beekuu qabdan professional kanarratti social kan jedhu kanarratti professional dashboard kan jedhu kanarratti wantoota lamatu argama. Asirratti kilik godhaa. Fakkeenyaaf view keessan view amma asirratti yoo argattan doolaara keessan kan view asirra laakkaaya. Kan referralidhaan argattan immoo asirratti laakkaaya. Referral jechuun namaaf invite gochuu jechuudha. So karaa kanaani. Isa kana akkamitti baafachuu dandeessanii kan jedhutti isinitti walitti deebina. Inni lammaffaa immoo point kan jedhamutu jira. Inni point jedhamu kun verify osoo akkaawuntii keessaniin taasisin gonkumayyuu baafachuu hin dandeessan. Inni kun deeliidhaan seenuudhaan kileem gochuudhaan kan argattanidha. Inni lammaffaa immoo namootaaf yeroo affeertan nama baay'eedhaaf pointii isiniif kennutu jira. Pointiin sun amma fakkeenyaaf yeroo jalqabaatiif doolaara 3.6 isiniif kenna jedheetiin isiniin jedhee jira. Linkii kan gootii fi akkanumallee invitation koodii kan gootii yoo galmooftan. So doolaara 8.75 irra gaheetiin jira. Isa kana baafachuudhaaf amma fakkeenyaaf asirratti arguu dandeessanii send kan jedhe kanarratti kilik godhee baafachuudhaaf yeroo barbaadu maalidha? Your profile is unverified naan jedha. So kanaaf maal gochuu qaba? Pointii kan koo over ta'uu qaba. Doolaara 10 darbuu qaba verified gochuudhaaf. Verify gochuudhaaf yeroo itti aanu isinitti agarsiisa. Asirratti mallattoo kanarratti kilik godhatan akkamitti verify taasisuu akka dandeessan asirratti isinitti hima isa ilaalaadha. Erni kan jiru keessa yeroo seentan immoo doolaara karaa ittiin hojjechuu dandeessanidha. Tokkoffaa riifar lamaa godhuudhaan. Sadaffaa immoo daqiiqaa 5 guyyaadhaan yeroo seentan pointii 100 argachuu dandeessan. Akkanumallee sekendii 10 pointii takka nam tokko yeroo seen isiniif kenna. Isa kanneen wal sassaabachuudhaan doolaara 8.75 yookaan immoo pointii 243 irra gaheetiin jira. So haala kanaan jechuudha. Amma akkamitti isa kana baafachuudhaaf doolaarri 10 yeroo gahee inni kun 8.75 irra jira. Verified godhaa baafachaa isinitti agarsiisa. Amma baafachuu hin danda'u. Sababni isaas doolaara 10 hin guunne. Verify naa taasisan akkaawuntii kan koo kana jechuudha. Yeroo sana isinitti agarsiisa. Amma kan baafadhu kan maaliiti jechuudha? Kan sooshaaliiti. Sooshaal jechuun kan namni ilaalee fi akkanumallee kan referralidhaan yookaan immoo namoota affeeruudhaan argadheedha doolaarni anammaan baafachuudhaaf deemu jechuudha. So isa kanarratti professional dashboard kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan yeroo baafachuudhaaf barbaadan amma doolaara keessan 10 hin guunne kan koo yeroo guutetti asirra kilik godhee ergasii immoo maal godha? Request payment kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan
isaaniif requestii gaafadha payment baafachuudhaaf jechuudha. Requestii kan koo erga gaafadhee booda asirratti maal jedha gubbaa kanarratti ilaaladha. Mallattoo sa'aatii kan fakkaatu gubbaa kanarratti isee ilaaladha. Isheerra kilik yeroo godhu asirra fakkeenyaaf kan koo approved godhaniitiin jiran. Approved payment approved naan jedha. Isin biratti maal jedha pending jedha. Kana jechuun maalidha? Doolaara 16.8 kun kaleessa galgala kan ajajeedha. So inni kun approved ta'eetiin jira. Amma karaa ittiin baafadhu isinitti agarsiisa. So approved isiniin jedhan jechuudha. Jalqabarratti garuu pending jedha. Approved yeroo isaan isiniin jedhan immoo yeroo kanatti message isaan isiniif ergan isaan akkamitti akka isiniif ergan ni ilaalla. Inni biraa immoo referralidha. Referral namoota gootaniif namoota kanneenidha jechuudha kan isin gootaniif. So payment history haala kanaan baafachuu dandeessanii gara na dhufa jechuudha. So isin duubatti deebitanii yoo ilaaltan asirra doolaarri keessan 10 yeroo guute asirra kilik gootanii ergasii immoo request payment ka jedhu kanarra kilik gootanii ergasii immoo asirratti mallattoon doolaaraan ergatti professional dashboard ka jedhu cinatti asirratti mallattoon sa'aatii fakkaatuun ergamti professional dashboard cinatti isheerra kilik gootanii asirra pending isiniin jedha. Yeroo sa'aatii fakkeenyaaf sa'aatii 8 boodaadha approved kana godhan payment approved kanaan jedhan jechuudha. Isin biratti garuu sa'aatiin turuu danda'a. Yoo ture immoo description jala isiniif kaaya guyyaa tokkoof yoo kan turu ta'e jechuudha. Description jala isiniif kaaya ergaa isin erguufi qabdan jechuudha. Messageedhaan isa copy gootanii erguudhaan gaafachuu dandeessan. So isa kana amma fakkeenyaaf 16.8 kun approved naaf godhan malee hanga ammaatti hin baafanne. Amma akkamitti akka baafachuu danda'u isinitti agarsiisu. Approved payment approved erga isiniin jedhanii booda message isin dhaqqabutu jira. Gara duubaatti deebinee haa ilaallu. Asirratti mallattoo hoomii kanarra yeroo seentan egaa gubbaa kanarratti mallattoo maaliitu argama message-tu argama. Message-in haarofni na dhaqqabe mallattoo diimaa of kenirraa qaba. So isa keessa seenaa jechuudha. Amma approved waan naa godhaniif maal naa deebisan jechuudha. Kana baafachuu ni dandeessaa naan jedhan. So buuzar faan jedha. So message-in kun isin dhaqqaba. Hanga message-in kun isin dhaqqabutti ni eegdan inbox-idhaan jechuudha. So payment qofa erga gaafattanii ajajjanii booda doolaara 10 erga darbitanii egaa haala kanaan isin dhufa. Ergasii immoo asirra kilik goona. Amma maal akkana gaafatanaa ilaalu. Egaa asirra maal naan jedhan can we have your PayPal or USDT TRC20 naan jedha. Egaa USDT yookaan doolaara TRC20 kan ta'e yookaan qabdaa yookaan immoo PayPal qabdaa naan jedhan. Egaa hin qaba waan ta'eef eeyyee okay hin qaba waan ta'eef maal godhaaf jechuudha payment address kan kun ergaaf kan PayPal yookaan immoo USDT ta'e TRC20 jechuudha. USDT jechuun doolaara TRC20 jechuun immoo neetworkii isaati. Amma an kan Binance itti fayyadamaa isin Bybit fayyadamuu dandeessan, Telegram wallet fayyadamuu dandeessan, Bitget, KuCoin kanneen itti fayyadamuu dandeessani. Amma an almost garam deema jechuudha. Gara Binance itti deema. Binance kan koo irra ni seena. Binance irra ni seena. Adreesii maalii argachuudhaaf? Adreesii kan koo kan USDT karaa ittiin baafadhu jechuudha. So isa argachuudhaaf salphamatti gara Binance itti ni seena. Egaa asumaan ilaaluu kan qabdan asirratti duwwaa tuqaa duwwaa qaba jechuudha. Doolaarri an qabu jiru. So challenging kan keenya kan ji'a tokkoof turellee hojiiwwan online garaagaraa isiniif hojjedheetiin jira. Kan doolaara 100 doolaara 16 eegalleetiin jira. Doolaarota kanneen 100 ni geessifna jechuudha. Doolaarri almost challenging kun xumuramaatiin jira. So kanaaf doolaara 16 kanarraa irraa ni eegalla jechuudha. Isa kana baafachuudhaaf gara waaleetii keessanitti erga seentanii booda add funds yookaan immoo dalanatti asset ka jedhu keessa seenuudhaan ergasii immoo maal jettan jechuudha. Add funds ka jettu ni argamti. Add funds ergasii immoo on chain deposit ka jettu kana filattan. On chain deposit ka jettu ni filattanii ergasii immoo USDT filattan. Doolaara jechuudha. Doolaara USDT filattanii salphaadha jedheetii yaada. Kanaan dura isinitti agarsiiseetiin jira. Duratti maal isiniin jedhe jechuudha. Duratti TRC20 isiniin jedhe. Amma mee gara appichaatti seennee haa ilaallu. Fakkeenyaaf kan inni gaafate message-dhaan maalidha? Gara buuzaraa appiitti aseennuti ergasii immoo message keessa aseennu maal akkana gaafatan haa ilaallu jalqabarratti check gochuun dagatinaadha asirratti maaliif akka dogongorre PayPal yoo ta'e PayPal adreesii keessan fiddan emailii keessanii fi password isaa akkanumallee immoo USDT yookaan TRC20 yoo fayyadamtan USDT ta'e TRC20 naan jedhan so USDT kan ta'e networkiin isaa TRC20 kan ta'edha jechuudha so PayPal itti warroonni fayyadamtan PayPal adreesii isaa fiduudhaan isaaniif message ergitan jechuudha so anamma maal godha Binance irratti TRC20 fakkeenyaaf TRX yookaan tiranii TRC20 dha adreesiin kanaa jechuudha. So networkiin kana ta'uu qaba. Akka hin dogongorre. Doolaara filadheetiin jira USDT dha. Cryptocurrency ittiin baafachuudhaaf deemu. Networkiin isaa maal ta'uu qaba isiniin jedhe. Asirra kilik gootanii networkiiwwan as keessatti argaman kanneen keessaa TRC20 filattaniif jechuudha. Ergasii immoo isa kana adreesii kana koopii gochuudhaan isaaniif ergina. Koopii godheetiin jira. Ergasii immoo direct gara isaaniitti deebi'ee maal godha jechuudha. Asirratti message ergaaf. So message ergaafi so message adreesii kan gooti ergeefii jira. Akkuma asirratti agartan TRC20 adreesii kana ergeefii jira. Ammas deebii isaan naaf deebisan ni ilaalla. Ergasii immoo adreesiin kun sirrii yeroo ta'an isaan direct gara Binance kan kootti naaf dabarsanii qarshii kan goo jechuudha. Ammaaf pause goonee viidiyoo kana jechuudha. Hanga isaan gara Binance kan kootti naaf galchanitti yookaan immoo wanta isaan naan jedhan hanga ilaalutti ni turra.
na wajjin turaadha hanganumaatti. Egaa turtii yeroo muraasaa booda Buuzar app meseejii naaf erganiitiin jiranii meseejii kana haa dubbisu. Hoom irra soo jirtan bakka meseejii amma isinitti agarsiisaa jiru kana irratti kilik gochuudhaan mee keessaa seenu maal akkanaan jedhan ni ilaalla. Asirra dhufeetiin mee maal akkanaan jedhan ni ilaala jechuudha. Sorry for the delay dha. Your payment has been reviewed and approved. Now we just wait for the payment department to process and send it. Naan jedhani so kana akkuma asirratti argartan approved gooneetiin jirra. Kanaafiyyuu departmentii paymentii kafalu yookaan immoo kaffaltii kafalu haasofsiifneetiin jirra. Ergasii immoo siif ergina naan jedhaniitiin jirani. Yeroo gara akkaawuntii kan kootti galeerlee wajjumaan kan ilaalu jechuudha. So gaa kaffaltiin kan koo ammas na bira hin dhaqqabne jechuudha. Process taatiin jira. Ergasii immoo siif ergina jechaatiin jirani. So ammas ni eegna. Ergasii immoo viidiyoo guutuu isiniif waraaba. Egaa dhaggeeffattoota kan koo turtii guyyaa sadiitiin booda jechuudha Buuzar app nuuf kafaleetiin jira. Asirratti wanti isin beekuu qabdan meseejiin kun akkuma isin gaafattaniin jechuudha. Asirratti doolara baafachuudhaaf barbaadan asirratti baafachuudhaaf erga deemtanii booda professional dashboard kanarratti gaafanneetiin turre. Gaafa meeqaa gaafannee jechuudha asirratti mallattoo kanarra kilik gochuudhaan ilaaluu dandeessan. Gaafa digdamaati kan gaafanne jechuudha. Akkuma asirratti agartan guyyaa afuriin boodaadha kan nuuf gale jechuudha. So doolara 16.8 dha. Inni kun nuuf ergameetiin jira. Kana gochuudhaaf akka nuuf galu taasisuudhaaf immoo meseejii isaanii waliin barreessine asirra ilaaluu dandeessanii. Meseejii kanneen yoo barbaadan yoo dafanii isiniif ergu akka dafanii isiniif erganiif meseejii isa asirratti argamu kana koopii godhaatii isinis paste godhaatii dafanii yoo isiniif erguu dhaban jechuudha. Salphamatti doolara keessan daftanii baafachuu dandeessan. Doolara isin ajajjan 10 ol ta'uu qaba. Amma doolara keenya nu dhaqqabeetiin jira. Asirratti ilaaluu dandeessanii meseejiin Binance irratti meseejiin nu dhaqqabeetiin jira. Karaa adreesii keenya ka Binanceetiin jechuudha. Akkuma asirratti agartan sa'aatii kanarratti kan konfirmii godhan egaa doolarri nu gaafanne 16.8 USDT dha. So kan asirratti illee approved nu taasifne meeqaadha? Mee haa ilaallu. So Buuzar app irra seennee haa ilaallu. Check haa goonu rakkoon qabu. Asirratti professional dashboard ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan doolarri nu ajajne haa ilaallu. Professional dashboard fuulduratti mallattoo kanarra kilik gootanii 16.8 dha. Payment approved nuun jedheetiin ture garuu gara Binance keenyatti hin galle. Isin Binance ta'uu danda'a, Bybit ta'uu danda'a. So amma immoo meseejiin nu dhaqqabee amma nu dhaqqabeetiin jira. So Buuzar app direct akka kafaluu danda'u ofii kan kootiiti ilaaleetiin arge jechuudha. 16.8 doolara nuuf kafaleetiin jira. So doolara kana jechuun qalbaa miti. So haala kanaan hojjechuu dandeessanii 16.8 nuuf galeetiin jira. So Binance irra seenneetiin mee haa ilaallu. Kun meseejii Binanceeti. So gara appichaatti seennee haa ilaallu. So Binance irra ni seennaa. Binance irra ni seentan jechuudha. Isin Bybit dhaan baafachuu dandeessan, Telegram wallet ta'uu danda'a kan USDT dha jechuudha. Akkuma asirratti agartan doolara 37 geenneetiin jirra. So asirratti meseejii irra haseenu meseejii Binance irra seenna. Doolarri 16.8 kun nuuf galee jira moo hin galle kan jedhu check goona. Hojii onlaayinii kanneen sisteeman beektan waan ta'eef malee sisteema isaa keessa seenaadha wanni isin jedhuuf akka gaariitti kafaluu danda'a garuu sisteema isaa beekuun murteessaadha. So akkuma asirratti agartan ilaaluu dandeessanii asirratti USDT deposit successful jedha. So isa kana habannee ilaallu. Akkuma asirratti agartan doolara 16.8 gara natti galeetiin jira. Ilaalaadha. Doolara 16.8 gara Binance kan kootti galeetiin jira. Binance kan koorallee jalqaba ilaaltaniitiin jirtanii baay'een keessan argitaniitiin jirtan duwwaa 8 qaba ture. Amma 37 gaheetiin jira. Kan biraas baafadheetiin jira waan ta'eef guyyaa afuriin booda naaf kafaleetiin jira. Buuzar app sirriitti kafaluu akka danda'u adda baafanneetiin jira jechuudha. So haala kanaan doolara 16.8 gara Binance keenyaatti nuuf galeetiin jira. Isin cryptocurrency adda addaatti fayyadamuu dandeessan. So guyyoota darban keessatti immoo argaatiin jirtanii asirratti professional dashboard irratti kan inviteedhaan argadhe doolara 11.7 ni argama. Akkanumallee asirratti pointiidhaan kan argadhe doolara 14.85 almost 15 ni argama. Isa kanneen lamaan jechuun doolara naannoo doolara 26 naannoo sanittu asirratti argama ammas jechuudha. Isa kanas yeroo itti aanutti baafachaa isinitti agarsiisa akkaataa ittiin baafatan jechuudha. Yeroo itti aanutti immoo akkamitti verify gochuu dandeessan baajii verified kan ta'e baajii kana akkamitti argachuu dandeessan kan jedhu ni ilaalla. Kanarraa haala kanaan baafachuu dandeessanii irraa fayyadama. Egaa viidiyoo keenya kanarraa keessatti Buuzar app itti fayyadamuudhaan doolara baay'ee qarshii baay'ee akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan isiniin dhaqqabee jira. Karaa ittiin baafachuu dandeessan isiniin dhaqqabee jira. Akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Yeroo itti aanu immoo akkaawuntiin keenya doolara 8 darbineetiin jirra. Doolara 10 erga goonee booda akkamitti akkaawuntii verify gochuu dandeenya kan jedhullee isteeppiidhaan isiniif waraabee isiniin dhaqqaba. Amma immoo kan namoota affeertan
osoo verifying godhin accountii keessan baafachuu dandeessanii. Anis baafadhee jira $16.8. So isinis karaa kanaan baafachuu dandeessanii. Yeroo itti aanu adeemsa wanti haarofni illee yoo jiraate isiniin dhaqqaba. Garuu asirratti wanti isin hubachuu qabdan yeroodhaan eegalaadha. Namni yeroodhaan eegale itti fayyadama. Namni yeroo booda eegale immoo itti fayyadamuu dhabuu danda'a. Sababni isaas application kun yeroodhaaf promotionii hojjetanii ergasii dhaabuu danda'anii. So kanaaf dafaatti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Warroonni hanga ammaatti maatii YouTube channel kanaan ta'in subscribe, like, share gochuun irraanfattinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti wal argina. Hangasitti nagaan naa jiraadha.